الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بلي ونكي السلام عليكم أما سردي به ورحمة الله تعالى وبركاته. داعي تقوتها لها ساوي هاسي جنانا اسني قودا فني أصبح وابراتي متي سادكي كديرا سنتين فردو. شكرا يا كورونا جرب أجائبا باسي ناجرات وجد كورونا ناغلتو ميجد. شكرا يا كورونا غلتو مي كورونا جد تكانا مدوكو بغلتي فتو ارغم بيكو، لكن أكت غلتي فتي في وان غلتي فتي في قببونا ميجي أكجد إلاكنو نتو ديدي جد مال أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ديني ربي فججمو ديني جنان جد راموني مولن كوروناني مولن وكمني مولن رفته أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. هم تورانا مروركتي خيرتنا ما ججود تجرتي جد داعين أكنتي واهبة داعين قرين برا جايبة أكتي واهبة نمنو أكتي واهبة، لكن أسان سباينا تين من كلتي أدداتي نايرجي أسوانا متكنا. شكرا يا كورونا، شكرا يا كورونا جد مال جنان رقما أكاكين يتس بيكيزت نتي أجي سلا ربي نراك أبو إفني براغل جنان إفني براغل جنان كورونا أنت تكوني ملن بياني كوليرين كبجتو بيا نتي أسجنيا يو قبenya يو دينagde yoo guddina yoo dagaagina yoo bargaagina yoo qaroomina sadarkaa kana geenya yeroo isin jettu rabbiin subhaanahu wa ta'ala raammoo ijaan hin mul'anne, raammoo namni nagarre, kan namni nukuleeriidhaan ofirraa qabuu hin dandeenye, kan namni ofirraa ittisuu hin dandeenye, rabbiin numuruuzitti raammoo bookee ija cabduu funyaan isaa keessa buufteeru numuruuziin ana rabbukumul a'laa jedhu galaafachiise sun hadda raammoo hin mul'anne waan namni gizee dhibba tokko maakirooskoopiidhaan guddisan malee arguu hin dandeenye rabbiin addunyaa kanatti ergee jennaan addunyaan bukoofte boo. Subhaanallah, rabbi waa tokkoomte subhaanallah. Baga tokkoon kan kee gabbarrenu, baga tokkicha kee qabaanne, baga tokkicha kee ummata gabbarurraa taane. Alhamdulillah, wallahi diinii nati qabdu diinii akkasiiti. Booni diinii keetti boonuutu hin ta'in diinii keetiin booni. diiniitti boonamu silaahu beekamaadha. Diinii keetiin garuu boonuu kanatti dandeessu yoo jabeeffattee amrii waan rabbiin si jedhe gooltee waan rabbiin si dhorkerraa yeroo dhorkamte diinii keetiin boonuu haqa godhattabbo siimaa kee bareechabbo maqaa kee bareecha gaafati jiraattu si tolchee gaafati hin jiraanne maqaa si tolcha. Namatu natti bilbili afwan dhiifama. Nuti haasaa xixiqqoo waan nuti qoosaa dhaabbannee jenne walitti daddabarsina. Mataa keenya akkamitti jirra? Mataa keenya akkamitti ganda keessa jirra? Ofii keenya hoo mataa keenyaan nuti akkamitti jirra jenne yeroo of qorannu, yeroo of gaafannu keessa jirra boo. Yeroon akkasii kuni yeroo qormaataati. Dhiyeenya kana suuraa gabaabaa tokko abbaanuu kaases ani hin beeku. Dhiifama. Nama kaasee facaasa. Suuraa nuti akkana jedhe abaluu jennee footoo kan ofii keenyaa nuti hin maxxansine. Waan akkasiitu oofama haa ta'u alaa kulli haalin. Namni waan sila eegaa jiru godha. Wanni nuti eeguu qabnu garuu nuufi rabbiin jidduu maaltu jira yoo taate bareedduudha obboleewwan. Nuufi rabbiin jidduu nagaan hammamtu jira. Nuufi rabbiin jidduu rakkoon maaltu jira kan nuti awfiisa gaafannu dhiifama isa gaafannu yeroo jennu keessa jirra inshaallah. Ulfaadhaa galatooma. Shukran yaa Corona. Addis Ababa magaalaa keessaa baalagee waan argite karaarra deddeemtu rabbiin karaarraa galchee magaalaan Finfinnee qulqulluudha. Shukran yaa Corona. Manni shiishaa qulfiidha cufame. Manni shiishaa warra waa xuuxu addunyaa kana keessatti daataan tokko deemni jiru sila argadhee feesiniif handa barsan ture. Addunyaa kana keessatti namni hashiishii dhuguudhaan dhume ji'a lamman darbe keessa
toora nama 153 hashiishii qofittiidhaan waa xuuxuudhaan shukran yaa koronaa jedhe kan manni hashiishii dhaabbate kan manni shiishaa dhaabbate manni farsoo magaalaa Finfinnee keessaa naayit kilabiin gurguddaan halkan Rabbii eega yeroo magriibaa namni salaatu kan banamu ganama yeroo nuti subii salaannee kaanu cufama. Magaalaa Finfinnee keessaa shukran yaa koronaa jedhe namichi tarii Finfinnee dhufee argitee kanuma addunyaa dubbataa jira ta'ee hin beeku. Finfinnee keessaa manni farshoo takka alhamdulillah lafti galgala keenyaan ciffaraa beet mannoonni dhugaatii shukran yaa koronaa kanaaf jedhe waan biraatiif miti dhukkuba galateeffachuudhaaf miti. Dhukkuba galateeffachuudhaaf miti. Dhukkuba galateeffachuudhaaf osoo hin taane dubbiitu achi nama geessiti daa'iin ijaan waa hubata. Of eeggadhaa jechuu malee waan inni dhufeef kana duruusun wa ibar darsii maalirraa barannaa ibraa'u maalirraa argannaa jechuu akkanatti qarawuu akkanatti fahamuu akkanatti hubachuun inshallah du'aata keenya namoota waan akka siyaasaan walii dabarsaa haasawa babbareedduu kana maalirraa baranna inni jedhu kunoo yeroo ammaa kana keessaa guyyaa kaleessaa dheengaddaatii jalqabee azaaniin magaalaa Miilaan magaalaa Xaaliyaanii keessaa azaaniin sagalee Islaamaa yar ol fuudhamee akka inni azaanamu godhameera. Faaruun kan Rabbiiti shukran yaa koronaa azaanii nu baasifte. Wanni nuti jennu koronaa galateeffataan jiru waan isin hojjetteef galateeffanne immoo. Shukran yaa koronaa azaaniin ሰሞኑን እየተደረገ ያለው ነገር አንዱ ኮሮናን ሲያመሰግን አየንና ነው። በአማርኛ በአማርኛ እያላችሁ ያላችሁት ወንድሞቼ አፍወን በአማርኛ ብዙ ተከታታዮቼ ኦሮምኛን ቋንቋ ብቻ የሚናገሩ ናቸው። ጥቂት አማርኛ የሚናገሩ ሰዎች ግን ኦሮምኛን ቋንቋ ለማይችሉ ሰዎች ኮሮና በመምጣቷ ዛሬ አንድ ዳዒ አጃይብ የሆነ ንግግር ተናግሮ ለቋል። ያውም ኮሮናን አመስግኗት ይሄው አዲስ አበባን አይቶ የተመለሰ ይመስላል። አዲስ አበባ ሰሞኑን ሌሊት ጭር ብሏል። ባለጌ መንገድ ላይ ተነስቷል። የለም አንድ ነገር ለብሲ መነሞትማ ለብሰሜ namtokko akka karaa daariin teenye namtokko akka karaa daariitti kuno ፖሊስ ደሜ ቀባ ሹክራ ያ ኮሮና ገለቶሚ እናመሰግንሻለን ለምን ተብሎ ሲባል ጭፈራ ቤቶች ከአዲስ አበባ ተዘግተዋል። አልহামዱሊላህ ምክንያቱ ደግሞ እኛ አምሩን بالمعروف ونهى المنكርን ስለተውን ስለለቀቅን ያንን እየሰራን ስላልሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እቺን ጥቂት የማትታየዋን ኮሮና አምጥተው አላህ ይኸው ከከተማችን ጽድት አድርገው ከጭፈራ ቤቶች ከሺሻ ቤት ከዚህ ምጫጫሱ ነገሮች ሁሉ አላህ አጥፍቶት ሰሞኑን ኮሮና አምሩን بالمعروف ونهى عن المنكርን እየሰራች ነው። ጉያ ደንገዳ መጋላ ሚላን ከሰት አዛኒን ተካ ኦልቀበሜ አዛኑ ወሪ ኢጆሌን ከኛ ወሪ ጣሊያኒ ከሰ ጅርተን ወሪ ከሳው ኢንተር ሚላን ወሪ መጋላ ሚላን ጅርተን ህምቤይተኒ አዛኒን አከኒ መስጂዳ አዳዳራ ቡልቻና ነው ሰና ኩኖ አዛኒ አዛና ሰላታ ጀድ ጉያ ከሌሳ ፈረንጂ ሜ ቀሻሃዳ ቀበቴ መውቂያ ጀራ ሴንተኒ ኦቶስላ ቀባተኒ መውቂያ ጀራራ አርጉ ደንደሰን ጉያ ከሌሳ ፈረንጂ ሜ ቀሻሃዳ ቀበቴ በር መጋላ ጀርመን ኬሳ ከንተ እምቤኩ ከነደና ይርገሜ አዛኒን ኦልቀበሜ ሐሳ አዛነሙ ረቢ ተቦአሙ ሹክራን ከናፍ ጀነ ዋብራቲ ፊሚቲ ዱዓ ዳይቺሱን አሳንሳና ተየተን ጀደ ገለቴፈታን ጅሩ ሞ ኬሶቲ ማሉ ኩኒ ዱኩ በላን በላዳ በላ ወልቲ ፉዳ በላን አደባሴን ፉዱ በላ የሩ ሩፈ ሰማይ ዳቡ ወኒ ሰሚ ዳቡ አርዲነን ካኩ ዮ አርዲ ገ ሞ ነመከነ ወሊን ፎአቱ አሲቲ በከን ቀቡ አቺቲ በከን ዳቡ ሞ አሲቲ በከን ቀቡ አቺቲ በከን ቀቡ ከናፍ ሐዋሰ ኬኝ ሶዳ ረቢቲና ኬሱም ሲብኑ ሬኑቲ ሞ ቢዝኒላህ ተዓላ ሐዋሰ ኬኝ ኡመተ ኬኝ ሶዳ ረቢቲን ኢንሻአላህ ረቢ ኬኝ ትቡተኔ ረቢ ኬኝ ትዲያኔ ኢስቲግፋር ጀነ ረቢን ኬኝ ረመዳን አለናኑን አንካክሲን ربين كين رمضان فاجر كان ربنا ننكاكسين اتنو هاغو رمضان نقويا تقوها في نما الدنيا كان راغلو باية قلم فميجر ربين برت رمضان قويا تقوها في نما ميكا كان قويا لما في قلم فميجر جرى سبحانه وتعالى ربين كين استغفاران التديبينو
rabbii keenya sodaadhaan itti adeebinu waa hedduu nuu godheera jidduu kana mana dhugaatii nurraa cufeera jidduu kana baalagee karaarraa galcheera jidduu kana mana shiishaa karaarraa kaaseera rabbiin subhaanahu wa ta'ala khayrii nuuf godheera khayrii nuu godhee kana galateeffata inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jenneemmoo balaa rabbitti magaanfachuun nurraa eegama rabbitti butachuun sadaqaadhaan ummatatti birmachuun masaakina keenyatti birmachuun yeroo kana wallahi biyya keenya biyyattii keenya kana keessa haadha ilmoo afur waraabessan baddaa keessatti mana ijaarrattee ilmoo afur hammattee ijoollee manni sii urataa duwwaadha abbaan irraa duunaan mana urataa kana keessa akkamitti bulta gaan jedha wanni gariin waraabameen dabarfatu miidiyaanis nafaanan jiru yeroon baadiyyaa kana keessa deddeemu waa hedduun argaa oola biyya keenya kana keessa waan akkanaa afaan arge hawaasa keenya keessa baddaa keessatti mana ijaarrattee abbaan mana irraa duunaan ilmoo afur guddifattu kana manni sii kun qaqaawwa duwwaadha maaluma nyaachiftaa jennaan wallaahi wama rabbiin koo naa kenne naa razzaqe nyaachisaa naan jettee jennaan waanan godhu wallaalee rakkina siisana callume dheetuma ammuma hin danda'u hirmaadhee biraa deeme hawaasa rakkataa akkanaa keessaa waan dhalanne jennaan immoo bakka itti saddaqannu qabna faranjii bakka itti saddaqattu dhabdee wal fara jettee geessitee galii gooti nuti garuu hawaasa bira kaayyannu qabna hawaasa bira kaayyannee boon rabbiin biratti biraa fudhannu rabbiif liqeessinu qabna kanaan rabbitti birmannu jechuu isinitti dhaammachuu fi جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هجي روغ بابا مو بإذن الله تعالى رمضان أول قبته عمري كنيا في دعاينو كدا هجنة اسم براغ قوداف تربانو بلمنوها في جنة بالما سينة تره إن شاء الله تمرد تنجرى بإذن الله أما استوديو كي سنجرى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته